raadiyoo warra Wangeelaati. Raadiyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti karaa intarneetaa immoo sululaan karaa www.egradio.org kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Sagantaalee keenya keessatti tajaajiltoota garagaraatiin kan qophaa'an lallabaaf barsiisa sagalee Waaqayyoo walitti aansee kan isiniif dhiyaatu qo'annaa macaafa qulqulluu dhuga ba'iinsa jireenya namaa ijaaru faarfannaa garagaraa kadhannaaf kabiroonis ni dhiyaatu. Kun raadiyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajuudhaaf kan nu hafe guyyoota muraasa waan ta'eef bakka jala bultii ayyaana dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechuudhaan maqaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awuroopaaf maqaa raadiyoo warra Wangeelaatiin nagaaf hawwii gaarii qabnu isiniif dabarsuudhaan sagantaa keenya eegallaa qopheessaan sagantaa kanaa ana Roobsan Makkooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan wal qabate ergaa sagalee Waaqayyoo akkasumas ergamoota Wangeelaa warra jalqaba guca Wangeelaa gara saba keenyaatti fide ilaalchise sagantaa addaa qopheessine qabna. Ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa kan nuuf fiduu hojjetaa Wangeelaa Gammachiis Karrasaati. Obboleessi keenya Gammachiis torbee darbee lallabasaa kutaa 1ffaa keessatti waa'ee abdii Waaqayyoo ilmaan namootaatiif qabu lallabuu eegalee ture. Lallabasaa kutaa 2ffaaf isadhaa keessatti immoo abdiin kun karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raawwachuusaa nutti hima. Egaa sagantaa keenya waliin yeroo eebbaa qabaadhaa jechaa faarfannaa roobaa amaan kanaan gara ergaa sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aaf qophaa'etti isin dabarsina. Rabbiin biraa ilmi dhiiraa
nagaan gooftaa Yesuus Kiristoosiniif baay'atu dhaggeeffatoonni reediyoo warra wangeelaa akkam jirtu lafa jirtanitti baga Waaqayyoo ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala bultii isaatiin isin ga'ee attam jirtu sagalee Waaqayyoo har'a walii wajjiniin dhageenya sagalee Waaqayyoo har'a caalchisee kanan irratti xiyyeeffadhu Waaqayyo keessa koo keessa kan inni kaa'e waa'ee abdiiti. Abdii Waaqayyo namaaf kennu yookaan abdii Waaqayyo ilmaan namaatiif laatu abdii akkamiiti isa jedhudha. Mee dhalootuma kana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaaneffachuudhaaf gaafa deemnu gara sanatti kan nu geessu sagalee Waaqayyo keessaa nan dubbisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 amma 33 itti maqaa gooftaa Yesuusiin. Ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo gooftaan si wajjin jiroo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphatte kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamtichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin kunoo hin ulfooftaa ilmas in deessa. Maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasi. Inni guddaa hin ta'a ilma Abbaas jedhamee hin waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawitiin kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraan hin mo'a. Barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedhe. Ameen. Hin kadhanna Waaqayyo akka nuuf ibsuuf dubbii kana abdii Waaqayyo laatu maali? Gooftaa keenya gooftaa Waaqaatiif lafaa Waaqa hundumaa dandeessu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin galanni siif haa ta'u. Ati Waaqayyoo Waaqa abdachiisuudha. Ati Waaqayyoo Waaqa raawwatuudha. Ati Waaqayyoo abdachiisee Waaqa fiixa baasuudha. Waaqayyoo uumaa keenya fayyisaa keenya si haa galatu. Dubbii keetiin kottu dhoksaa abdachiisuu abdii dubbii kee keessa jiru nu hubachiisi nu barsiisi. Hafuura qulqulluu isa barsiisaa amanamaa sanas gidduu keenyatti ergi. Ergaa diinaa hojii seexanaa hammeenya isaa akeeka isaa hundumaa ati cabsi. Ulfinni kee nu gidduutti mul'atu sagalee kee nuuf eebbisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ameen. Akkuma nama dubbise Waaqayyo in abdachiisa Waaqayyo fiixa baasa. Iddoo kana keessatti akka Luqaas barreessutti Waaqayyo Maariyaam nama jedhamtutti ergamaa isaa ergee ergaa isaatiin abdii gaafanni ishee abdachiisutu argina. Abdii Waaqayyo Maariyaamin abdachiise waan gara fuula duraatti jireenya ishee keessatti ta'u. Wanti jireenya ishee keessatti gara fuula duraatti ta'u kun immoo ilmaan namaa hundumaafis irraafaa jireenya akka ta'u. Nagaa ilmaan namaatiif badiisaa gara jireenyaatti deebi'u ilmaan namaatiif miidhama ilmi namaa keessatti kufe keessaa ba'uu isaatiif sababa akka ta'u. Sababas kan ta'uu danda'u mucaa ilmaa akka isheen gara fuula duraatti da'uudhaaf jirtutu ergamaan Waaqayyo dhufee ergaa Waaqayyo biraa fudhatee dhufee itti mee jedha. Ergamaan Waaqayyo biraa dhufe kun gaafatti dubbatu waa lama itti dubbate jalqaba. Waaqayyo si wajjin jira ittiin jedhe. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa ulfaatu. Waaqayyo si wajjin jira attam nama gammachiisa. Ergamaan kun gaafa dhufee Maariyaamin arge yeroo jalqaba afaan isaa yeroo saaqqate wanti inni dubbate isa kanaadha. Waaqayyo si wajjin jira. Lammaffaa irratti immoo akkasittiin jedhe nagaan siif haa ta'u. Sadaffaa irratti deebi'ee akkasittiin jedhe yaa ayyaana qabeettii nana ittiin jedhe. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa ulfaatu. Waaqayyo si wajjin jira. Nagaan siif haa ta'u. Yaa ayyaana qabeettii nanaattiin jedhe. Jechi ergamaan kun Maariyaamitti akkas jedheetti mul'ateetti dubbatu kun baay'eetti ulfaate gaaffii guddaa akkatti ta'etu sagalee kana keessatti argina. Nagaan kun nagaa addaadha. Jechi kun jecha addaadha. Waan namni namaan jedhee
waan namni nama keessatti waa uumu miti garuu waan keessatti uuma kun waan keessa kaa'e kun waan keessatti dhageessise kun jecha addaadha kun na tuqeera jechi kun maal jechuudha jettee of gaafattee jedha. Lakkoofsa 29 irraa gaafa dhattanii ilaaltan kun maal jechuudha jettee jedha. Maaltu Waaqayyo gooftaan maccaas wajjin jira nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii nana gaafa inni ittiin jedhe nagaan kun maal jechuudha maanni jechumta akkasii jettee of gaafattee jedha. Ergamtichi garuu waan isheetti gaaffii ta'e kana hundumaa deebii isaa itti laate akkasittiin jedhe yaa Maariyaam Waaqayyo biraati ayyaana argatteetta hin sodaatin ittiin jedhe. Warri Waaqayyo biraa ayyaana argatan sodaachuu hin danda'ani. Ayyaanni Waaqayyo waan nama sodaachisu namarraa galagasha. Ayyaanni Waaqayyo namaaf kenname ayyaanni Waaqayyo namaaf baay'ate sodaattuun ta'u namni dabeessan ta'u namni ayyaana Waaqayyo yeroo guutamu namni dabeessi jagna guddaa ta'a jabaa ta'a cimaa ta'a kan hin sodaanne ta'a kan hin mittiqne ta'a. Kanaaf hin sodaatin Waaqayyo biraa ayyaanni siif kennameera ittiin jedhe. Egaan akkasittiin jedhe kunoo atiin ulfoofta ilmas hindeessa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasi jedhee itti dubbate. Gara fuula duraatti wanta ta'u abdii itti dubbachuu jalqabe. Waaqayyo yeroodhaa gara yerootti abdii nutti haa dubbatu abdii nutti haa dhageessisu abdii nutti haa agarsiisu ergaan gara keenya dhufu wanti gara keenyatti achi as dhufu yeroo hundumaa abdii nutti haa mul'isu. Lafa kanarra kan jirru Waaqayyo warra inni abdiidhaan jiraachisuudha. Warri Waaqayyootti jirru kun hundumtuu abdiidhaan jiraanna. Kanaaf abdii itti mul'isuutti ka'e abdii itti dubbachuutti ka'e kunoo ilma deessa maqaa isaa Yesuus jedhii moggaasi. Inni immoo jedhe maqaa isaa Yesuus jettee inni itti moggaaftu kuni guddaa ta'a ilma Abbaas jedhamee waamamaattiin jedhe. Waaqayyo gooftaan immoo kan abaabilii isaa kan Daawit teessoo hin kennaaf ittiin jedhe. Mana Yaaqoob irrattis bara baraan mo'attiin jedhe. Barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedhe. Waa baay'eetti dubbate as keessatti. Yesuus jedhii moggaasi inni guddaa hin ta'a ilma Abbaas jedhamee hin waamamaa. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawit hin kennaaf jedhe. Qabxii gurguddaa baay'eedha jechuudha kan inni walitti hidheetti dubbatu. Dabalee akkasittiin jedhe mana Yaaqoob irratti bara baraan hin mo'a jedhe. Inni sirraa dhalatu kun mucaan sirraa dhalatu kun bara baraan isa mo'uudha bara baraan isa injifatuudha bara baraan isa jiraatuudha. Waaqayyo gooftaan maccaa inni sirraa fidu kun mucaan kun kan bara baraati jedheetti dubbata. Barri mootummaa isaas dhuma hin qabuuttiin jedhe. Egaan waan gara fuula duraatti ta'uu dubbata abdiin. Waaqayyo yeroo namatti dubbatu waan amma nurkan jirre egergaruu waan qaqqabatamu egergaruu wanta ta'u as keessatti maal argina gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee akka abdachiisu Waaqayyo abbaatti Maariyaam irraa dhalachuu isaati. Dhalachuun isaa immoo kunoo dhufee dukkana lafarratti uwwise ifaan jijjiiruu isaati. Du'aa gara jireenyaatti ilmaan namootaa fiduu isaati. Cubbamoota karaarraa badanii mancaan ilmaan namaa gara jireenyaatti fiduu isaati. Kana hundumaa godhe inni dhufee Maariyaam irraa dhalate. Har'a abdii keenya ta'ee ayyaaneffachuuf dhalachuu isaa jala bultii isaatti yeroo deemnu abdiin nurkaa badee kan jiru abdiin nurkaa kufee kan jiru Yesuus Kiristoos abdiin jireenya ilmaan namaa nuuf dhalateera. Nuuf dhalatee jireenya keenya keessatti waggootii 2000 dura abdii waaqaaf lafaa ta'e mul'ateera. Kanaaf obboloota koo abdiin Waaqayyo abdii namaa miti. Abdiin Waaqayyo abdii ergamooti namaa kennan miti. Abdiin Waaqayyo namaa kennu abdii firri namaa kennu miti. Abdii birriin qarshiin namaa kennu miti. Abdii Waaqayyo namaa kennu abdii dhugaadha. Bifa qaba, hiika qaba, hin qaqqabatama. Gaaf tokko oolee bulee dhufa. Gaaf tokko bira ga'ama. Gaaf tokko kunoo jedhama. Kanaaf abdiin Waaqayyo kun har'a nuuf jireenya ta'e maqaan Waaqayyo gooftaa maccaadhaa kan ulfaate haa ta'u. Abdii kanatti amanamnee akka jiraannu jala bultii ayyaaneffachuu kanatti illee abdiin kan nurkaa kufe kan nurkaa bade abdiin keenya karaa Kiristoos deebii akka nu mul'atu jaalala Waaqayyooti. Kanaaf sagalee Waaqayyoo isa dhageenyu kanatti illee amanamnee akka jiraannuuf Waaqayyo gooftaan maccaadhaa waa gargaaru. Ameen. Tikseen gaariin gorsaan wajjin oola akka saamitii namni haala laala nageenyi biyyaaf ta'u kasarraati. Fayyisaan kun abbaa nagaati. Arrama
keessa dinqii ta'e sitti odeessa qorichatu dhaalateera rabbiin biraa ilmi dhiiraan kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Sagantaa keenya torbanitti gaaf tokko guyyaa sanbata sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00 meetir baandii 19 yookaan kiilooheerzii 15,515 irratti nu hordofuu dandeessu yookaan achi immoo karaa weebsaayitii keenya uoece.org nu dhaggeeffachuu dandeessu. Sagantaan keenya itti fufa. Abraham fagotarga choladu Rajibai etnabe budu kajelu Adram magalada itkesa Dinki taesi todesa Orichatu dalatera Torbee darbee biyya Jarmanii bakka Hermannsburg jedhamutti sagantaa keenya yeroo dabarsine dhaggeeffattootni keenya baay'een seenaa bakka sanaa keessumaa attamitti seenaan lafa sanaa seenaa saba keenyaa waliin walitti qabamu baruu akka barbaadan nu beeksisaniiru. Egaa nutis barumsi guddaan irraa argama jennee waan yaanneef har'aa kaasnee sagantaalee keenyaa walitti aananii dhihaatan keessatti kan dhiyaatu yaadannoof mudannoo ergamoota wangeelaa mata duree jedhu jalatti seenaa Luis Harmsiin jalqabuudhaan ergamoota wangeelaa durii biyya keenya keessa turan yeroo isaan afaan isaaniitiin yaadannoo isaaniif mudannoo isaanii nu taphachiisan isinii dhiyeessina. Har'aaf seenaa Luis Harms akka armaan gadiitti qabannee dhiyaanneerra. Luis Harms Oktoobar 5 bara 1805 biyya Jarmanii naannoo Hanooveritti dhalate. Kana booda mucaa waggaa 9 ta'ee maatii isaa waliin gara Hermannsburgitti godaane. Barumsa isaa sadarkaa yuunivarsiitii erga baratee xumuree booda barsiisaa ta'ee waggoota 9 hojjeteera. Hojiin misiyoonii gara laphee isaatii kan inni dhufes yeroodhuma kana ture. New Yorkitti luba ta'ee akka hojjetuuf gaafatamee ture garuu tole hin jenne. Mana misiyoonii Hamburgitti argamu keessattis hojii gaarii argatee ture. Kana hundumaa itti dhiisuudhaan bara 1841tti waamicha abbaansaa isaaf godhe fudhachuudhaan mana barumsaa dhuunfaa kan abbaa isaatii gaggeessuudhaaf gara mandaraa keessatti guddatee gara Hermannsburgitti deebi'e. Bara 1844 waggaa 3 booda jechuudha luba ta'uudhaan iddoo kanatti mudame. Tajaajilanni waldaa kana keessatti kennaa ture adda akka ture seenaan ni dubbata. Jireenya hafuuraa amantoota guutummaatti geeddarame. Sochii hafuuraa guddaatu ta'e. Bara 1849tti abbaan isaa duunaan lubi Harms hojii gaggeessummaa guutummaatti fudhate. Sagalee Waaqayyootti kan bulchaateef jireenya kadhataa addaa kan qabu lubi Harms dadammaqiinsa hafuuraa addaa amantoota gidduu ture. Ogummaa Waaqayyoo isaaf kenneen gara hojii ulfina qabeessaatti jijjiire. Amantootni hojii Waaqayyootiif of kennan hojii mishinii irratti akka bobba'aniif jajjabeessuutti ka'e. Hojii mishinii bara dheeraadhaaf laphee isaa keessa taa'uuf ijaajjuu isa dhowwachaa tures baasuudhaan laphee amantoota isaatii keessatti
mul'ata abidda wangeelaa daarii lafaatiin ga'uu qabsiise. Wangeela saba tokko biraan ga'uun akkuma beekamu waa hedduu keessaa horii nama gaafata. Luis Harms faa mul'ata isaanii kanaafis kan isaan barbaachisu horii walitti qabuudhaaf yemmuu yaalii jalqaban horiin jalqaba harka isaanii lixee akka hojii jalqaban itti fufaniif kan isaan jajjabeessuun turre. Horiin harka isaanii lixee danuu muraasa ture. Dubartiin haatiyyeessaa tokko shilingii jaalaatte. Namichi dafqaan bulaan tokko immoo saantimii jaalaate. Mucaa xinnoon tokko immoo saantimii birrii tokko kenne. Garuu xinnoo baay'isuu inni beeku Waaqayyo isaan duukaa waan tureef utuu hin turiin horiin asiifachi yaa'utti ka'e. Namootni qabeenyaa isaanii qofa utuu hin ta'in ofiima isaanii iyyuu hamma kennanitti ga'an. Dargaggeessi qotee bulaan tokko dubbiin wangeelaa waan isaa galeef maasiirra facaafatee jireenya isaa gaggeessu hojii wangeelaatiif fidee yemmuu kennu anaan immoo hojii kanaaf lafan barbaadamutti na ergaa jedhee ofiisaas dabalee kennuusaa galmaa'ee jira. Isa duwwaa mitii utuu hin turuun namootni 12 lafa Waaqayyo isaan barbaadu biyya kamillee adeemuudhaaf dhufanii of kennan. Bakka deemsaa hin murtaa'e. Sabni wangeelaaf kaadhimames saba yeroo dheeraadhaaf laphee Luis Harms keessaa turedha. Kaaba baha Afrikaatti kan argamu biyya Oromoo, sabichis saba Oromooti. Saba kana wangeelaan qaqqabuuf qophiin barbaachisu kallattii hundaan jalqabame. Namootni gara biyya Oromoo adeemuudhaaf of kennan ergaa sagalee Waaqayyoo misiraachoo saba fagoo jiru kanaaf ga'uudhaaf fedhii guddaa yoo qabaatan iyyuu barumsa gahaa kanaaf isaan ga'u waan hin qabneef manni bitamee barumsaaf leenjiif kan isaan barbaachisu meeshaan itti guutame. Namoota kana hojii misiyooniitiif kan isaan barbaachisu barumsi gahaan waggoota 4 ni kennameef. Barumsi mishinarootaa kanaaf kennamaa tures barumsa macaafa qulqulluuf seenaa waldaa kiristaanaa qofan turre. Guyyaa guyyaatti sa'aatii murtaa'eef hojiin humnaas gartokkee leenjichaa ture. Deemsi isaanii yeroo jala bu'etti rakkoo isaan hin yaadintu isaan qunname. Gara biyya Oromootti kan isaan geessu markaba kiraayee fudhachuudhaaf Luis Harms olii gadi barbaadee argachuu hin dandeenye. Bara sana teessoon isaanii Yerusaalem kan ture Bishop Goboot isaaniif xalayaa barreessan. Deebiin hin turre. Afrikaa kan ture Kroofiif xalayaan hin argame xalayichi karaatti hafe. Jireenyi kadhannaa isaanii kan dhugaa ba'ameef Luis Harmsiif gartuun isaanii wajjin ture jilbaan kadhannaadhaan fuuldura Waaqayyoo turan. Waaqayyos immoo deebiseef. Markaba mataa isaanii hojjechiisu. Markaba haaraa hojjechiisuu yookaanis bituun horii dheeraa kan gaafatuuf humna namoota Hermaansborgii wajjin kan waliin ginne maallaqa dheeraa waan gaafatuuf yaada furmaataa kun akka gowwummaatti lakkaa'ame. Garuu fedhii Waaqayyoo waan tureef yaadni kun fudhatamee dhaabbata markaba hojjetu tokko waliin kontiraatii mallatteeffame. Hojiinsaas itti fufe. Hojii markabaa sagalee misiraachoo saba Oromootiif geessuuf qophoofte kanaa yeroo xumurametti markabittiin hojii ergamootaa keessatti isa barreeffame kan Daacee jedhamte maqaa mootii biyya Itoophiyaatti moggaafamte. Kana booda guddaaf xinnaan Hermaansborgitti argamu deemsaaf waan barbaachisu halkaniif guyyaa hojjechuu irratti bobba'an. Dubartootni uffata mishinarota kanaaf barbaachisu hodhuu irratti bobba'anii warri dhiiraa immoo nyaata barbaachisu oomishuu irratti yeroo isaanii aarsaa gochuutti ka'an. Barumsa isaan barbaachisu hordofaa kan turan namoota 12 keessaa 2 yeroo du'an 2 immoo qormaata sana hin darbin hafan. Namooti 8 warri hafan sirna ho'aatiin eebbifaman. Guyyaa deemsaattis Luis Harms namoota baay'eedhaaf bakkee keessatti sirna guddaa godhe. Dhuma lallaba isaatii irrattis warra markabichaan adeemuudhaaf qophaa'an hundaaf ergaa xumuraa kenneef. Ergaansaas cimsaatii kadhadhaa kan jedhu ture. Yeroon Hermaansborgiin daawwadhetti ergaa kanaan kan wal fakkaatu ergaan tokko mana barumsaa giddugaleessa mishinii bira kan jiru tokko irratti hamma har'aatti ergaa wal fakkaataa tokkotu barreeffamee jira. Kadhadhuutii hojjedhu kan jedhu ergaan tokko
qubee fagootti mul'atuun barreeffamee jira. Ergaa luba Harms booda markabittiin galaanarra qajeelte. Guyyootiin torbanitti torban immoo ji'atti geeddaraman. Ji'oota hedduuf oduun markabittii dhaga'amuu dide. Ji'oota booda gama aangaa'ota warra dhimma markabootaa hordofaniin oduu suukanneessaan tokko dhaga'amuutti ka'e. Markabittiif lubbuun achirra jiru marti galaanaan hin nyaatamiin hin hafne oduun jedhu bal'inaan odeeffame. Oduun kun yeroo gurra Luis Harms ga'u hawaasni Hermansburg gadda guddaa keessa seene. Garuu oduu gaddisiisaa bal'inaan odeeffamu kana dhugaaf sobasaa addaan baasuun rakkisaa ture. Hawaasni Hermansburg luba Luis Harmsiin gaaffii gaafatan baay'ee qabu turan. Inni guddaan garuu amma yoonni jedhamu dhugaadha ta'e. Markabichi achumaan yoo hafe attam goona maal taana gaaffilee jedhan turan. Amala isaatti gara kuteessa amantii isaatti immoo cimaaf nama kadhataa kan ture lubi Harms deebiin namoota kanaaf kenne kan nama dhibu ture. Waaqayyo beekaadha, isa kadhadhaa. Yoo isaan achiin hafan immoo markaba haaraa binnee tuuta biraa ergina kan jedhu ture. Garuu akka sodaatan hin taane inni isaan sodaatan isaan hin dhaalle. Waggaa 2 booda bara 1855tti markabittii rakkoo tokko malee namoota baattee turte wajjin biyya Afrikaa ga'uun ishee yeroo dhaga'ame mandara Hermansburg keessatti gammachuu guddaatu ta'e. Haa ta'u iyyuu malee akka isaan Mombaasaa ga'aniin Islaamotni yeroo sana aangoo siyaasaa qabatanii turan karaa sana darbanii akka isaan biyya Oromoo hin seenneef waan isaan dhorkaniif atuu hin seenin hafaniiru. Gaafa kun ta'u gara Afrikaa kibbaa Naataanitti darbuudhaan warra Zuuluu bira qubatanii achitti hojii wangeelaa itti fufan. Luis Harms saba Oromoo bira ga'uuf yaaliin ni jalqabaaf godhe milkaa'uudhaa yoo baateyyuu nama abdii kutatu hin turre. Ittuma fufuudhaan yaalii baay'ee godhe. Waggaa 17 booda bara 1870tti mishiroonni warri jalqabaa Sudaan keessaa ba'anii biyya keenya seenuudhaan saba keenya qaqqabuu danda'an. Ernest Baruchse A Vision Finds Fulfillment macaafa isaanii jedhu keessatti akka barreessanitti ergamootni wangeelaa Hermansburgii kaan yaalii isaanii itti fufuudhaan waggaa 75 booda bara 1928tti afur ta'anii hojii wangeelaa saba Oromoo gidduutti hojjechuu jalqaban. Mul'anni Luis Harmses hin raawwatame jedhaniiru. Akka macaafa kana keessatti barreeffametti Waaqayyo jara kana arfaniif isaan boodas kan kaan hojjettoota wangeelaa kaanitti fayyadamuudhaan ibidda wangeelaa biyyicha keessatti qaqqabsiise. Sochiin wangeelaa guddaan kunis hundeeffamuu waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaatiif sababa ta'eera. Bara sana keessa yeroo garagaraatti hojjettootni wangeelaa miishinarootni hedduun afaan Oromoof aadaa Oromoo barachuudhaan rakkinaaf bal'ina saba keenyaa waliin hirmaachaa hojii wangeelaa hojjetaniiru. Isaan kana keessaa garii darbaniiru, kaan immoo ammayyuu lubbuun jiru. Afaan Oromoo ammayyuu hin irraanfanne. Haala yeroo sanaa dabarsanis alii gaddaan alii immoo gammachuudhaan yaadatu. Torbee darbe yeroon biyya Jarman mandaraa Hermansburg dhaqee bara dheeraa saba keenya gidduu kan dabarsan haasaan afaan Oromoo isaanii dhaggeeffatamee kan hin quufamne mishiinoota durii biyya keenya keessa hojii wangeelaa hojjechaa turan wajjin wal arguudhaaf carraa argadheen ture. Torbee dhuftuu kaasee immoo walittaansuudhaan haasaa namoota Waaqayyoo kana wajjin goone isin dhageessuu jalqabnaati nu hordofaa. Har'aaf seenaa gabaabaa Luis Harmsiif mul'ata isaa kanumaan raawwannaa. Inni torbee immoo akkasin dabarreef hordofaa. Egaa jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ayyaan dhalachuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiif waggaana haaraan fuuldura keenya jiru kan nagaaf kan gammachuu kan eebba akkasiniif ta'u hawwa faarfannaa Helan Fiqaaduu kanaan nagaa isinitti dhaamna. Torbee sagantaa addaatiin walitti deebinaa nu eegaa. Sidaan guutuu dallaa kan koo keessa jiru horiiwwan gosa hedduu.
hedduutu maalumaatu sabtitolaan innachi keessa buufatee bareedinni ifisaati ijota hedduu hawwate dallaan koo warqeen faayamtee mooticha keessatti dhalatee dallaan koo xaanaan urgooftee masiitu keessatti dhalatee dallaan koo qumbiidhaan guuttee yesuustu keessatti dhalatee dallaan koo warqeen faayamtee mooticha keessatti dhalatee dallaan koo xaanaan urgooftee masiitu keessatti dhalatee dallaan koo qumbiidhaan guuttee yesuustu keessatti dhalatee. Sagalee raajicha qabu garaa keessa garuu dagataniiru iji isaanii achi jira mana moototaa keessa dallaa akka filatee iddoo buufata isaatiif anu garaatti yaanne fagoodhaa dhufaa jiru ifa urjicha arganii keessummoota naaf kenne hunduu dhaga'aniiru sagalee raajicha qabu garaa keessa garuu dagataniiru qalbiin isaanii achi jira mana moototaa keessa dallaa akka filatee iddoo buufata isaatiif anu garaatti yaanne fagoodhaa dhufaa jiru ifa urjicha arganii keessummoota naaf kenne dallaan koo warqeen faayamtee mooticha keessatti dhalatee dallaan koo xaanaan urgooftee masiitu keessatti dhalatee dallaan koo qumbiidhaan guuttee yesuustu keessatti dhalatee dallaan koo warqeen faayamtee mooticha keessatti dhalatee dallaan koo xaanaan urgooftee masiitu keessatti dhalatee dallaan koo qumbiidhaan guuttee yesuustu keessatti dhalatee. Ajisuudhaaf maaliif ta'e ijoollee namaa norsineera boola kootii boodatti iddoo buufataasaa ayyaana qabeetti jedhee uumama dhaanaa moggaasa maaf jeeqamaa nagaa dhabaa mootii maaliif hunkuramaa fayyisaa koo ajisuudhaaf maaliif ta'e ijoollee namaa norsineera boola kootii boodatti iddoo buufataasaa ayyaana qabeetti jedhee uumama dhaanaa moggaasa kana hunda erga hojjetee inni ofisaan jaallatee eenyureen naan mormu merrega isa dhaabatee kana hunda erga hojjetee inni ofisaan jaallatee eenyureen naan mormu merrega isa dhaabatee falaasamaa beektuta inni godheera waa'ummaa sammuu xixinniyoota tikuteera ni ogummaa mootiin naaf kennameera inni mataa diinaa gartuma falaasamaa beektuta inni godheera waa'ummaa sammuu xixinniyoota tikuteera ni ogummaa mootiin naaf kennameera inni mataa diinaa gartuma angalatan galchaa godhicha dachaa moticha angelatan galcha godhicha dacha gugufeilcha sadalate moticha sadalate moticha
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrongelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin